Shaaloom qulqullootaa ashamaa akkam jirtu nagaa kooti galata waaqayyoo baga nagaa taatanii nagaa kan namaaf kennu waaqayyoodha. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteeti. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Viidiyoowwan nuti yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'anii fi mallattoo bilii banaa gochuu hin dagatina. Har'as viidiyoo reakshinii kan biraatiin deebinee dhufnee jirra. Viidiyoo reakshinii har'aa keessatti yeroo torbee darbe keessa biyya keenya keessatti gaddisiisaa nuti dhaga'ame ture taatee dhala namaarraatiin eegamnee fi taatee seexannii gochuudhaan beekamoo dhalli namaa gochuudhaan nutti argisiisee jira. Kun immoo baay'ee akka biyyaattis akka amantaattis akka dhuunfaattis baay'ee nu gaddisiisee gadda cimaa keessa turre jirra. Kana nama mitiiti waaqayyooyyuu baay'ee gadda. Akka dhuunfaa kootiitti gaafan argu wanta kana ani kanan yaadee waa'ee nama dhuunfaayyuu miti, waa'ee namootaayyuu miti, waa'ee warra jal'ina kanaa hojjetanii miti. Waaqayyo inni dhala namaa kan ofii isaatii bifa fakkeenya mataa isaatiin uummate gaafa obboleessa isaa irratti akkasitiin jal'ina godhu yookaan gara jabummaa argisiisu waaqayyo innumti nama kana nama isa qale kanas uume nama isa qalame kanas uume firdii akkamii akka inni faradu yaadaa ture. Firdii isaa waaqayyoof inni hiisee jechuudha. Sababni isaa waaqayyo ofii isaatiiyyuu firdii dhala namaa hundumaatiif tokkoon keenyaaf ni kenna waan ta'eef jechuudha. Kanaaf gochi kun gocha baay'ee gara jabeenyaa dhalli namaa dhala namaa irratti godhe. Takkaa eessattiyyuu argamees dhagahamees kan hin beekne arguudhaafis dhaga'uudhaafis baay'ee kan namatti ulfaatu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaafan baay'ee gadda cimaa keessan ture. Sababni isaas kuni dhala namaa irraatii hin eegamu. Akkuma obboleessa keenya irratti ta'ee bor nurratti ta'uu mala. Kanaaf hundinuu lafa jirutti iyyachuu qabaa, dubbatachuu qabaa, falmachuu qabaa jechuudha. Kun immoo mirga waaqayyoo nuuf kennedha. Falmachuun dubbatachuun ofirraa ittisuun mirga waaqayyoo nuuf kennedha jechuudha. Kanaaf namni hundinuu gocha salaaleetti ta'e kanaaf falmachuu mormuu akka qabu dirqamadha jechuudha. Kun amantii hin ilaallatu, kun siyaasas hin ilaallatu, kun mirga jiraachuuti. Mirgi jiraachuu fi jiraachuu dhiisuuti jechuudha. Kanaaf warri gocha kanaa uummata kana jeequudhaaf akkas gootan warri gocha kanaa dhalli namaa bilisummaa guutuu qabaatee akka hin jiraannee fi akkas gochaa jirtanii otoo dhiistaniiti. Saba kanarraatii utoo of qusattaniiti gaarii ta'a jechuudha. Akkuma macaafa qulqulluu irratti akkuma Qaayel dhiiga obboleessa isaatii dhangalaase dhiigi isaa akkuma inni iyyee fuula waaqayyoo duratti dhaga'ame har'as dhiigi obboleessaa keenya akkasumatti lafatti nafuu jechuudha. Waaqayyo gatii isaanii kaffala. Waaqayyo firdii obboleessa keenyaatiif ni laata jechuudha. Kanaafiyyuu gocha ta'e kanaa annan morma. Qaamni dhimma kana ilaallatu keessumaa qaamni mootummaa dhimmi nagaa uummataa eeguu loltuun biyyaa warri biyya hoogganan nageenya uummata isaanii eegsisuutu irra jiraata. Egaan akkuma beekamu viidiyoo keenya keessatti yeroo hundumaa yoo luqqisii macaafa qulqulluutiin ni eegallaa jechuudha. Har'as macaafa qulqulluu keessaatii ergaa nuti qabnu Galaatiyaa boqonnaa 5:1 kaasee dubbisaa akkas jedha. Akka bilisummaan jiraannuuf Kiristoos bilisa nu baasee kanaafuu jabaadhaa dhaabadhaa deebitaniis waanjoo garbummaatiin hin qabaminaa. Kunoo dhagna yoo qabattan Kiristoos waan tokko akka isin hin fayyanne ani Phaawulos isinittin hima. Namni dhagna qabatu hundinuu akka guutummaatti seera eeguun dirqama isaa ta'ee ani amma illee nan mirkaneessaaf. Isin warri seeraan qajeeltoo taasifamuu barbaaddan Kiristoos irraa gargar baatanii jirtu. Ayyaana irraas kuftaniitu. Nu garuu qajeelummaa abdannu sana karaa hafuuraatiin hawwiidhaan amantiin eegganna. Kiristoos Yesuusitti jiraannaan dhagna qabachuun yookaan qabachuu baachuun faayidaa tokko illee hin qabuuti. Wanni gatii qabu amantii jaalalaan of mul'isu qofa. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maal jedha dhumarratti lakkoofsa 6 irratti wanti gatii qabu amantii jaalalaatiin of mul'isu qofaatu gatii qabaa jedha amantii keessatti. Iddoo kanatti bilisummaa nuti karaa Kiristoos Yesuusiin qabnu nutti mul'isuudhaa fi wanti hojiin ati hojjettu kamiyyuu faayidaa hin qabu jedha. Gatiin ati gootu hundinuu faayidaa hin qabu. Qajeelummaa argachuudhaaf dhamaata yoo ta'e, qajeelummaa argachuudhaaf fi kadhatta yoo ta'e, qajeelummaa argachuudhaaf hojjetta tajaajilta yoo ta'e kun gatii siif hin qabu jedha. Asirratti dhagnaa yoo qabattanii Kiristoosiif waan tokko illee akka hin fayyinne Phaawulos isinitti nan himaa jedha.
akkasumas immoo namni dhaqna qabatu hundinuu guutummaa seera eeguun dirqama isaa ta'uu yoo beeke illee isaaf amantii argachuudhaaf qajeelummaa argachuudhaaf faayidaa hin qabu jedha. Har'a tariitii gatii hojii ofii keetiin hojjettuuni tattaaffii hojii ofii keetiin gootuuni qajeelummaa nan argadha jettee yaaddattu yoo ta'e dogoggoraa jirta jechuudha. Asitti maal jedha? Wanti gatii qabu yoo jiraate amantii jaalalaan of mul'isu qofaatu gatii qaba jedha. Karaa kanaa bilisummaa Kiristoosiin argattee ittiin jiraachuu dandeessa jechuudha. Kanaafiyyuu bilisummaa Kiristoos nuuf kenne kanatti jabaannee jiraachuutu nurra jiraata. Bilisummaa akkamii? Bilisummaa amantii keenya jaalalaan ittiin mul'isu. Bilisummaa amantii keenya namoota ittiin jaalannu. Bilisummaa amantii keenya namoota ittiin ofitti qabnu. Namootaaf gaarii yaadnu. Akkuma nuuf wanti gaariin yeroo yaadamu nutti tolu namootaafis wanta gaarii yaaduu, wanta gaarii gochuu, wanta gaarii hawwuu, wanta gaarii dheebochuufiitu nurraa eegama jechuudha. Kanadha amantii jaalalaan sirrii ta'e mul'isuun kan nurraati eegamu jechuudha. Kiristoos keessatti warra bilisummaa isaanii beekan, warra bilisummaa isaanii qaamanii jiraatan Waaqayyoo nu haa godhu. Ayyaannis nuuf haa baay'atu. Nam tokko Oromoon yommutti dhalate waaqni isaa eebbifnaan sanyiin isaa baay'ate. Ammam yoo baay'anne yoo caalle hundayyuu dubbanne afaan tokkoon yoo walii galleyyuu yaadni keenya adda addaa tokkummaan hin jiru. Wal tuffanna baay'ee safuudhaaf kabajii tokkollee hin jiru. Oromummaan hafee lagaan wal qoonnaanii jibbis daangaa darbee gandaan walirraanii. Inni si cabsee baree diinni kee kaleessaa har'a kana arganaan seenee si balleessa. Waan sitti ma'an saba koo dhaga'i ana caalaa dhiisii yaadaan tokko ta'e kan walitti si buusu yoo rakkoon jiraates mari'adhu waliin of gidduudhaa baasi. Kaleessa jarreen yommutti dhufanii nama dhiba baay'ee wanti isaan godhanii saba guddaa kana addaan qoqqooduudhaaf propoozaala guddaa irratti hojjetanii. Shawaadhaaf Wallaggaan lagaan qoqqoodanii Arsiidhaaf Baalee gandaan gargar baasanii Walloo Oromoodhaa nutti adda baasuuf waan baay'ee falanii Harargeedhaaf Gujii wal tuffachiisanii Jimma irraanfachiisuuf seenaa Abbaa Jifaarii qe'ee nama guddaa magaalaa Nugusaa nafxanyaa guutanii. Hangafa Oromoo isarraa dhalanne Oromoo Booranaa nu abaarsuudhaaf baay'ee dhama'anii kana utuu beektuu har'as karaa bantee tokko ta'uu dadhabee diina ofitti waamte of qaanessuuf deemta akka dukkanni sadaangessee kan hin dhokanne haqni imimmaan armee kanaa garuu maal jedha waaqni bara cubbuun mi'aayee arguuf dheebonnu gaarii jaarraa gaddaan ol jettu simbirroon lafa barii anaa wanti naan galle morkiif morkataa taanaan ni beekna duruu jira kan lammanitti hin qabne maal gootu armee bira qotee bulaa jiruusaaf dafqaan aarsaa kaffalu daa'ima homaan beekni namaan bayee ol galu dantaa keessaniif jecha iyyeessa dhowwuun karaa mee keessumaa maanguddoon maalis hin godhe dara siyaasni biyya kanaa wanti naan galle takka hattuun ija babaasaa kana tame of shakka dhiisaa dhugaa sodaadhaa dantaan dhuunfaa bineensaa fixeensa ganamaati jireenya addunyaa keessa iyyoo armee madeessitanii maanguddoon ajjeesinaa egereef nu eebbisaa urka nagaarraa